وانا منو نمر كيسو بلا قدا بالبلي كيسن قبتي تاون كان بيكتو يوهم بيك نتاي هر بردا غافينا موتا بايه كانت بالبلي كينيا غوغوغين هركت تفاد وسو تفيدم نو يفهم فلان هركت تشوفما اكمتي سريفنا اكسما لي بالبلي كينيا ني واكا يبدت هركت فينينا اكمتي سريفتو دندنجتني غافي ددا كان غافت نجر تجچو دا كيسا في غرا كومنت ليتين يبين كيسن كنوتي وايو بالبلي كيسن كان كيسا ترغيتا نماتو بالبلي كينيا كان كيسا تي كان راوتي جتني امنو في ركسو فيديو أجايبا سنيف كبدة دفعتين جرا بقى يردي بينكرا channel أورو مانروف تنموني هارا دفتا يوجرا تن سبسكرايب قراتي ماتي كأنيت تدبلما أما كلتي ما كرا برومسا سندبر سنفانا بوا كابتيلي أما أرمانولي تسنيف إيري كان هوندا يوسي رفتوف أبي تكوي سنبر باتشيسا api takka bilbila fi computer ki yarra le hin dabinini wali sin barsiisa original api kana telegram ki yarra isinif ka jechuudha telegram ki yakuno channel maki jala seenati oro man bakka jettu tana profile maki jala yero tokkof irratti cuqaastu jechuudha sana booda isini dhufa telegram bakka jedhu kana cuqaasatti kallatti man telegram ki yarra buufadha original isa play store irralle hin jiru jechuudha hordoftoota ki api kun kara telegram fi akkasumallee website ota adda addaatiin kan barsiifamu jechuudha api ajaa'ibaati hordoftoota ki haala kanaan gadi buufattu yookaan asirratti facebook.com bakka jettu kana cuqaastanii jechuudha sana booda jechuudha ala kanaan isin dhufa telegram bakka jettu tanarra cuqaastanii gadi buufattu jechuudha namoonni linkiin telegram keenya isin seesifne maqaa nama screen irratti isin barreessu kana telegram keessan keessatti search godhaati ni argattu jechuudha telegram kiyya maquma channel youtube kiyya kanaan jira telegram ni kiyyalleeni achin argatu ni dandeessu jechuudha appiin kun isa kana jechuudha maqaan isa leen AS file explorer jedhama jechuudha yeroo tokko irratti kilik goone keessa seenaa jechuudha sana booda haala kanaan isin dhufa yeroo jalqabaatiif yoo ka seentan tayaala kanaan isin dhufa waa hedduu isin gaafatu agri bakka jedhu kana cuqaastanii tuma jechuudha walii galtee mallatteessitanii gara fuulduraa deemtu jechuudha sana booda haala kanaan isin dhufa ani gaa bilbila kiyya kana guyyaa guyyaan qulqulleessa hordoftoota kiyya takka bilbila kiyyaa fi kompiitara kiyyarrallee dhabee hin beeku jechuudha aappii kana jechuudha hordoftoota kiyya aappiilee vaayirasii bilbilaa qulqulleessan keessaa akka aappii kanaa takka hin argine jechuudha hordoftoota kiyya kanaafuu waan ufii itti gammade isinleen akka itti gammaddan waan an beekuuf jechuudha isiniif qabadhee dhufee jechuudha hordoftoota kiyya kanaafuu maal godhuu qabdan jechuudha asirratti fakkeenyaaf amma kiyya parsantaa 47tu keessa jira jechuudha haala isin argitan kana kun amma iddoo qabamee jechuudha asirratti illee GB meeqa qabatee jira GB 24 tuqa 56 qabatee jira jechuudha kun amma jechuudha memory bilbila keessa kaawwasoo hin taane jechuudha memory bilbila kan waliin dhufu storage qafoo bilbilaati jechuudha hordoftoota kiyya kanaafuu isin kana ol keessaa qabaachuu dandeessanii jechuudha GB 128 bilbila keessa yoo ta'e GB hanga qabate isintu beekaa jechuudha iddoo isin jalaa qabame iddoo isin jalaa qabame kanarra yeroo tokkoof kilik gootu jechuudha yeroo jalqabaatti yeroo isin kilik gootan haala kanaan isin dhufaa jechuudha grant storage permission isin jedha jechuudha permission akka itti kennitan isin gaafata jala kanatti gadi buutanii grant now bakka jedhu kana cuqaastanii eeyyama itti kennitu jechuudha sana booda haala kanaan isin dhufa allow bakka jedhu kana ni cuqaastu allow gootanii keessa seentu jechuudha sana booda haala kanaan bakkuma reefutti isin deebisa asirratti jechuudha hordoftoota kiyya bakkuma fakkeenyaaf storage keessanii kanarratti yeroo tokkoof kilik gootanii ammallee gara fuulduraa deemtu jechuudha hordoftoota kiyya yeroo isin irratti cuqaastan haala kanaan isiniif dhufaa jechuudha amma bilbilli kiyya kun jechuudha hordoftoota kiyya wanni tokko keessa hin jiru jechuudha maaliif ani guyyaa guyyaan qulqulleessaa jechuudha isin akka sirriitti isiniif dalagu abdiin qabaa jechuudha fakkeenya bilbilli keessa yoo duraan isiniif qulqullaa jiraatu baate fuuldura kanatti amma kiyya parsantaa 47 jedha argitanii yoo fakkeenyaaf balfi keessa jiraate qushaashni keessa jiraate vaayirasiin keessa seenee jiraate asirratti ni diimataa jechuudha geengoon kun diimatee isinitti mul'ataa jechuudha kanaafuu diiminnuma kanarratti yeroo tokkoof kilik gootanii sana booda haala kanaan asirratti iskaan tahaa jechuudha amma inni iskaan tahee dhumatutti ni eeggattu jechuudha hordoftoota kiyya sana booda yeroo inni haala kanaan isinii dhufe yaanki faayil bakka jettu kana jalatti jechuudha clean bakka jedhu ni argattu jechuudha inni kun jechuudha balfa jechuudha balfaatu as keessa guutee waan isin delete gootanii jechuudha kanaafuu isin kiliinii kanarratti yeroo isin cuqaastan haala kanaan iskaan tahaa ni eeggattu jechuudha guutuutti waan as jala jiru kana yoo balleessuu feetanillee hundaa'u ni balleessitu jechuudha waan tokko wanti sirriitti adda baasee isinitti himuu qabu jechuudha hordoftoota kiyya fakkeenyaaf wanti gaalaarii keessan keessa jirulleen asiin isiniif dhufaa jechuudha yeroo waa balleessuu barbaadan vaayirasii ofirraa balleessuu barbaadan jechuudha ilaalaa jechuudha of eeggannaan balleessuu qabdan waan gaalaarii keessaa itti fayyadamtan akka isin jalaa hin banne jechuudha waan gaalaarii keessa jira raayitii haala kanaan irraa balleessitu raayitii ittiin gootanii jechuudha nama kana hundaa balleessuu waan hin barbaadeef jechuudha rakkoo hin qabu jechuudha sana booda eega haala kanaan isinii dhufe asirratti
guutuu bakka tokkotti balleessuuf jechuudha isa kanarratti raayitii gootu jechuudha isuma mataa gubbaa kanarratti raayitii gootu sana booda guutuun isaa ofiin raayitii itti isiniif tahaa jechuudha hordoftoota kiyya sana booda maal gootanii jala kanatti gadi buutanii clear now bakka jedhu kana cuqaastanii clear gootu jechuudha ani ammaaf jechuudha kun waan itti fayyadamuu barbaaduuf jechuudha irraan deebi'aa jechuudha hordoftoota kiyya na fayyadaa jechuudha haala kanaan guutuun guututti keessaa balleessitu jechuudha hordoftoota kiyya salphumatti yeroo irraa deebitanillee baa gootanii jala kanaan hin deebitu jechuudha maaliif guututti keessaa isin baasa gubbaa kanarratti x ni jirti x tana cuqaasaati gara duubaa deebitu jechuudha eega haala kanaan deebitanii footoo adda addaa jechuudha piikcharii adda addaa kan isin kaatanii ifirraa dileet gootan gaalaarii keessan keessa kan jirre imeejis bakka jedhu kanarratti cuqaastanii jechuudha waan isin hin eegneetu as keessa jira jechuudha hordoftoota kiyyaan amma guyyaa waan an balleessuuf humaanaa hin fiduu jechuudha isin irratti cuqaasati ilaala ofiinuu itti gammaddu jechuudha yeroo keessa seentanii ilaaltan bilbila goggogee isin harkatti hafu akkasumallee ifaa fuulaa ufuma isaatiin dhaamsu sababni guddaa furmaata guddaan jechuudha isa kana jechuudha hordoftoota kiyya kanaafuu aappii kana yoo fayyadamtan jechuudha bilbila istooreejii xiqqaa waan barbaadaniin dalaguu ni dandeessu guyyaan qulqulleessitaniiti jechuudha fakkeenyaaf balfi kun eessaan useena jettanii yoo gaafii isinitti ta'ellee sooshaal miidiyaan kamiyyuu jechuudha seera mataa isaa qaba jechuudha seera yeroon isiniin jedhu akkuma ilmi namaa dhibamee fayyu bilbilli keessanillee ni dhibamaa hubadda vaayirasiitu seena jechuudha dhibamuu jechuun vaayirasiin akkamitti seena fakkeenyaaf yeroo feesbuuka fayyadamtanii viidiyoo tokko ilaaltanii keessaa baatan viidiyoo isin ilaaltan san jala vaayirasiitu seena vaayirasiin sun akkasuma bilbila keessan keessatti gadi bu'a dhokatee osoo isin hin argin haayir ta'ee jiraataa jechuudha kuni bilbila keessaniif dhibdee guddaadha akkasumallee guutuuf carraan bilbilli keessan guutuu baay'ee bal'aadha jechuudha kanaafu jechuudha vaayirasii akkasanii san jechuudha haala kanaan if keessaa qulqulleessitu jechuudha yuutuubii seentanii waa daawwattan tiktaaka seentanii waa daawwattan wanti isin daawwattan sun hundinuu as keessatti walitti qabamee jira fakkeenyaaf telegiraama irratti garee adda addaa yoo jiraatan akkasumallee waasaappii irratti namoonni hiriyoota keessan ta'e hordoftoota keessan ta'e jechuudha kan bilbila keessan irra kontaaktii keessan keessa jiru porofaayilii namni sun irra kaayyate guutuun bilbila keessan keessatti gadi bu'ee jira jechuudha kanaafu bakka tokkotti of keessaa balleessitanii jechuudha isa sanillee aappii kana fayyadamtanii akkamitti balleessitanii asirratti jechuudha moof bakka jedhu kana yeroo isin cuqaastan wanti namni irratti waa hidhate guutuun jala kanaan isiniif bahaa jechuudha ani amma guutuu waan ofiin balleessuuf guyyaa waan balleessuuf humaanaaf hin dhufan jechuudha kanaafu maal gootanii yeroo inni haala kanaan isinii dhufe asirratti dhuftanii keessan diimatee isinii dhufa yoo balfi keessa jiraate jechuudha asirratti ni cuqaastu jechuudha sanduuqa asirratti yeroo isin cuqaastan haala kanaan jechuudha alinaalistiin isaa jechuudha haala kanaan iskaan ta'ee asitti na fidaa jechuudha jala kanaan waan barbaadan hundaayyuu ofirraa balleessu jechuudha fakkeenyaaf asitti illee kun akkuma argitan saayiz jedhee jira jechuudha fakkeenyaaf istooreejii bilbila keessanii iddoo qabamee asitti isinitti argisiisaa jechuudha amma kiyya MB 369 jechuudha geegaa tokkollee hin guutu jechuudha waan xiqqoodhaa jechuudha kun keessaa balleessu waan hin barbaadiniifan sababnis waan itti fayyadamaa jiruuf jechuudha hordoftoota kiyya na fayyada kanaaf isin yeroo inni haala kanaan isin dhufe keessaa balleessu yoo barbaadan asirratti diitalis bakka jedhu kana ni argattu yeroo tokkoof irratti cuqaastu jechuudha sana booda haala kanaan isin dhufa adjalatti isin waa dhibba takka ol ta'e isin dhufuu danda'a jechuudha fakkeenyaaf isa kana yoo balleessuu barbaadan maal godhuu qabdan hordoftoota kiyya asirratti jechuudha hunda bakka tokkotti yoo balleessuu barbaadan select all bakka jettu tanarratti yeroo tokkoof cuqaastanii raayitii itti gootu jechuudha sana booda guutuun isa ufii raayitii itti isiniif tahaa jechuudha keessan an akka fakkeenyatti isin argisiise keessan baay'ee isin dhufuu danda'a jechuudha sana booda jala kana dileetii inni jirti dileet gootu jechuudha nama dileet godhu waan hin barbaadiniif raayitii irraa balleesseetiin itti deebi'aa jechuudha wanti tokko ammallee adda baasee waan isinitti himuu barbaadu jechuudha hordoftoota kiyya waan balleessuu hin barbaadin sirriitti adda baafadhaa jechuudha as keessa wanti balleessitan gaalaarii keessan keessallee ni badaa jechuudha kanaafuu kan balleessuu hin barbaadin raayitii irraa balleessitu jechuudha an amma uf duuban deebi'aa jechuudha balleessuu waan hin barbaadiniif jechuudha jala kanatti illee all files bakka jedhu kana fakkeenyaaf faayila kiyya guutuu keessa wanti jira jechuudha haala isin argitan kanaan jechuudha MB meeqa MB 419 tuqa 39 MB tu jira geegaa tokkollee hin guutuu jechuudha kanaaf ofirraa salphisuu yoo barbaade jala kanatti diitalis bakka jedhu kana cuqaastanii jechuudha waan barbaadan as keessaa marattanii raayitii itti gootanii jala kanatti dileetii ni jirti dileetii tana cuqaastanii dileet gootu jechuudha namaaf dileet godhu waan hin barbaadiniif irraan deebi'aa jechuudha fakkeenyaaf wanti isin as keessaa dileet gootan jechuudha gaalaarii keessan keessallee ni badaa jechuudha fakkeenyaaf amma kan footollee isin argisiisee jira jala kanatti illee gadi buutan kileenar bakka jedhu kanarratti yeroo cuqaastan kun guutummaan guutuutu balfaa jechuudha sana booda kun haala kanaan iskaan tahaa jira jechuudha kun guutuun isa balfaa jechuudha balfa jechuun ni beektan qushaasha waan faayidaa hin qabne vaayirasii waan isin dileet gootanii waggaa meeqa dura dileet gootantu bilbila keessan keessatti kuufamee taa'ee bilbila keessan goggee
dhufee isin harkatti hambisaa jechuudha. Kanaafuu asitti gadi buutanii jechuudha maal gootan jechuudha kileen now bakka jedhu tana cuqaastanii waan barbaadan raayitii itti gootanii kileen now gootu jechuudha. Guutuu bakka tokkotti illee sanduuquma kana keessatti raayitii gootanii guutuu bakka tokkotti ofirraa balleessuu ni dandeessu jechuudha. Waan isin daawulood gootan jalallee vaayirasii seente hundaa'u kunoo daawuloodiin as jirti. Akkasumallee neetwoorkiin keessanillee dadhabaa adda addaa yoo ta'e jechuudha yoo waayifaan adda addaa isiniif dalaguu didee neetwoorkii bakka jedhu kana cuqaastanii jechuudha iskaan gootuu jechuudha. Sana booda haala kanaan isinii dhufa jechuudha. Hordoftoota kiyya kunoo asirratti iskaan bakka jedhu kana yeroo cuqaastan neetwoorkiin keessan isiniif haarawamaa jechuudha. Guutumaan guututti yeroo of duuba deebitan kuni beeksisa kan eksii gootanii of duuba irraa deebitu jechuudha. Haala kanaan bilbila keessan guyyaa guyyaan qulqulleeffattu jechuudha. Fakkeenyaaf waan takka keessaa balleessitanillee guututti waan badeessina walitti qabamee jira jechuudha. Ji'a tokkoof yookaan torbaan tokkoof walitti qabamee jira jechuudha. Eessatti walitti qabamee jira? Waan amma as keessaa guututti balleessitan kana tuqaa sadeen kanarratti deebitu dhumarratti jechuudha. Hordoftoota kiyya isiniif gala asirratti deebitanii jechuudha. Tolsi bakka jedhu kanarratti yeroo tokkoof ni cuqaatu. Sana booda haala kanaan jala kanaan wanti adda addaa qabxiileen adda addaa isiniif dhufaa jechuudha. Kanaafuu isin maal gootanii kiliinar bakka jedhu kanarratti ni cuqaastu jechuudha. Asirratti yeroo isin cuqaastan wanti reefu isin achi dileet gootan sun haala kanaan jala kanatti tartiiban isiniif dhufaa jechuudha. Nama dileet godhee waan hin jirreef waanuma ani itti fayyadamu qofaatu naa dhufee jechuudha. Sanduuqa fuuldura jiru irratti raayitii cuqaastanii jechuudha. Hordoftoota kiyya jala kanatti kiliinar bakka jettu ni argattu. Kileen now bakka jedhu kana cuqaastanii kileen gootuu jechuudha. Guutummaan guutuutu bilbilli keessatti isiniif deebi'a. Yeroo of duuba deebitan asiin baak gootanii hin deebina. Maaliif guututti keessaa isin baasa waan ta'eef asirratti eksiin ni jirti. Eksii tana cuqaastanii of duuba irraa deebitu. Muuziqaan adda addaa audioodhaan jechuudha. Akkasumallee dookumantaroota adda addaa illee kunoo asiin irraa balleessuu dandeessa waan isiniif fayyadne dookumantaris bakka jedhu irra cuqaastanii dookumantariin amma kiyya haala isin argitan kanaan MPT folder naan jedhaa jira jechuudha. Haala kanaan jechuudha yeroo inni isinii dhufa isin asirratti parsantaan bakka jiru kan inni parsantaan isiniif ka'a asirratti cuqaastanii jechuudha. Hordoftoota kiyya waan isiniif dhufu hundaayyuu jechuudha. Sana booda haala kanaan iskaan ta'a jechuudha. Kunoo analyze documentar iskaan nuun jedha jechuudha. Jalatti jechuudha iskaan godhaa jira jechuudha. Sana booda saayiza isaa kunoo haala kanaan QB 46 qofatu keessa jira jechuudha. Kub jechuun fakkeenyaaf waan MB takkaa'u hin guunne jechuudha. Saayiza waan MB takkaa'u hin guunne iddoo qabatee jira jechuudha. Dookumantarii jechuudha. Fakkeenyaaf footoo adda addaa waraqaalee ragaa adda addaa kan gaalaarii keenya keessa jiru jechuudha. Suni jechuudha. Hordoftoota haala kana yeroo isin dhufe fakkeenyaaf yoo ofirraa balleessuu barbaadan jala kanatti kunoo ni argattu jechuudha. Diitalis bakka jettu kana ni argattu irratti ni cuqaastu. Sana booda haala kanaan isiniif dhufa ifirraa balleessuu ni dandeessu jechuudha. Amma fakkeenyaaf isa kana bakka tokkotti yoo ofirraa balleessuu kan barbaadan ta'e jechuudha. Asirratti select all bakka jedhu kanarratti cuqaastanii kun amma dookumantarii adda addaati jechuudha. Aappii karaa waasaappiitii fi gara telegiraamaatiin namni isiniif ergeef haa ta'uu danda'a jechuudha. Sana booda asirratti gadi buutanii dileet bakka jedhu kana cuqaastanii dileet gootanii jechuudha. Fakkeenyaaf viidiyoolee adda addaa kan isin fayyadamtan lama godhee bilbila qabatu jira. Aappii isin gadi buufatan lama godhee kan qabatutu jira jechuudha. San hundaayyuu jechuudha maal gootanii asiin ofirraa balleessitu jechuudha. Asirratti jechuudha dileet bakka jedhu ni cuqaastu. Sana booda haala kanaan isinii dhufaa jechuudha. Asirratti okay jettuuni okay goona. Sana booda kun haala kanaan guutuutti successful ta'ee jira jechuudha. Keessaa badee jira jechuudha. Xiyya kana tunnee of duuba deebinaa jechuudha. Kun amma bakka reefu diimatee jiru sun asirratti haala kanaan jechuudha all done jedhee raayitii magariisa ittiin of rukutaa jechuudha. Kanaafuu of duuba deebinaa jechuudha mallee. Maamiltoota kiyya kabajamoo ani fakkeenyan isinitti argisiise isin kana caalatti bilbila keessan qulqulleessuu ni dandeessu jechuudha. Amma yeroo kiyya waliin deemuuf dafeetiin jechuudha ijoo qofa isin argisiise isin waan isin barbaachisu hundaayyuu jechuudha irra cuqaastanii jalatti diital bakka jedhu cuqaastanii jechuudha waan isin barbaanne hundaa'u kan isin hin barbaachifne raayitii itti gootaniif irraa balleessuu ni dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf guutuu isaa walitti qabaa jechuudha. Asirratti geengoo kana jechuudha space analyzer kan jedhu kana ni argattu fuulduratti yeroo tokkoof irratti kiliik gootanii sana booda haala kanaan iskaan tahaa jira jechuudha. Storage keenya guutumaan guutuutu amma iskaan tahaa jira jechuudha. Sana booda asitti waan bilbila keessan keessa walitti qabamee jiru guutuu bakka tokkotti haala kanaan isiniif fida. Kun amma geengoon kun 48 ka jedhu kun jechuudha bakka iddoo bilbilli kiyya qabatee jiru jechuudha. Wanti bilbila kiyya keessa jiru footoo haa ta'u viidiyoo haa ta'u storage isaa 48% 48 qabamee jira jechuudha. Hordoftoota kiyya haala kanaan yeroo isinii dhufe isuma kanaa yoo ofirraa qannasuullee barbaadan jechuudha jala kanatti details bakka jettu ni argattu jechuudha.
jechuudha. Maaltu akka bootaa qabatee jiru hundaa'u tokkoon isaa haala kanaan asitti isinitti himaa jechuudha. Fakkeenyaaf moovii adda addaa jechuudha kun asitti haala kanaan amma fakkeenyaaf kiyya meeqa qabatee jira asitti 500 fi takka tuqaa 11 qabatee jira jechuudha. Kanaafuu haala kanaan tokkoon illee ifirraa balleessuu ni dandeessa. Yoo guutuu isaa bakka tokkotti kanallee ofirraa cancel godhuu barbaadan quba keessaniin akkanatti sakandii takkaaf gadi qabdanii sana booda haala kanaan isinii dhufa asirratti select all bakka jettu kanarratti cuqaastanii guutuun isaa haala kanaan fakkeenyaaf raayitii itti isiniif ta'a jechuudha. Maalirraa wanti kun hundinuu akka seene maqaa aappii sanillee asitti isiniif himaa jechuudha hordoftoota kiyya. Kanaafuu maal gootan jala kanatti gadi buutanii delete bakka jettu cuqaastanii delete gootuu jechuudha. Nammaaf delete godhuu waan hin barbaadiniif of duuban deebi'aa jechuudha hordoftoota kiyya. Haala kanaan guyyaan bilbila keessan qulqulleessuu ni dandeessanii jechuudha. Fakkeenyaaf vaayirasii torbaan kan isin seene guyyaa torba keessa akkasumallee guyyaa 2-3 keessa isin seenellee jala kanaan junk file bakka jedhu kana cuqaastanii ofirraa balleessitu jechuudha. Jalatti clean now bakka jedhu ni argitu irratti ni cuqaastu sana booda haala kanaan kunilleen iskaan tahaa jira jechuudha. Fakkeenyaaf amma kun hundinuu jechuudha waan faayidaa hin qabne balfa jechuudha waan an ofirraa delete godhee jechuudha guutuun isaa wanti isin amma asirratti an isin argisiisaa jiru kuni jechuudha. Kanaafuu maal gootanii asirratti gadi buutanii clean now bakka jedhu kana cuqaastanii ofirraa balleessuu ni dandeessu jechuudha. Dursa asirratti isa kanarratti raayitii ni gootu guutuun isaa bakka tokkotti raayitii itti ta'a amma meeqa kuni QB 46 jechuudha. MB tokko hin guutu jechuudha guyyaan hin qulqulleessa waan ta'eef asirratti gadi buutanii clean now bakka jedhu kana cuqaastanii clean gootuu jechuudha guutummaan guutuutti fakkaata. Maamiltoota keenya kabajamoo baroomsa irra isiniif qabadhee dhufelleen jalqaba kaafnee kan hangammatti waliin ilaalaa turre kan akka isin gammachiisuuf akka waa irraa barattanillee abdii guutuun qaba. Marree isinillee viidiyoo kana ilaaltanii eega xumurtanii chaanala Oromaaniif namoonni haaraa taatan chaanalli kun chaanala baroomsaati. Chaanala keessanii jechuudha kan hunda keessaniiti namoonni haaraa taatan subscribe godhaatii maatii keenyatti dabalamaa guyyaan barnoota wal fakkaataa waan asirratti isiniif maxxansuuf jechuudha. Ufii isaatiin barnoonni keenyalleen akka isin dhaqqabuuf mallattoo all notificationii tanarra kaayyatu hin dagatinaan isiniin jedha hordoftoota kiyya. Viidiyoon keenya yoo isin gammachiise like bakka jettu tokko hin dagatina bakka isiniif hin gallee komentii jalatti naaf barreessuu hin dagatinaan isiniin jedha. Viidiyoon kunilleen akka namoota baay'ee bira geenamuu irraa fayyadamuuf guruppii adda addaa irratti gara feesbuukaatiin garuma hundaanuu jechuudha bakka isiniif mijjate hundarratti share waliif godhu hin dagatina hiriyoota keessan affeeruu hin dagatina. Dhuma irratti linkii chaanala keenya copy link gootanii waliif raabsuu hin dagatina jechuudha. Chaanalli keenyalleen akka public ta'e namoota hunda bira ergaan keenya dhaqqabuuf waliif share godhuu hin dagatina jechuudha linkii chaanala keenya. Barnoonni har'aaf qabadde asumarratti kan xumuramu ta'a barnoota itti aanuun hamma walitti deebinutti turtii gaarii qabaadha.